اللي فياك اللي إيده فيا المنمال اللي إيده بيسايا ندير كمان جد maal beekani nu xaqqaste diingata nu xaqqaste fi haasaa kana jijjiiriif nu xaqqaste iyyuu hin beeku nu xaqqasteerta bicha ati yoo diingata ijji si barattellee hin beekaani maakii waliin ooltallee yoo ijjillee si baratte diingata yoo في أبجد تلقى na dhoyte ani waan hin naangallee laayik haasawuma jijjiire bakka. كانوا توماس ونايس نورمال برو مالتات يا تزين سالي ريادي برو أنا يادين Ayaa saasabanyin malee qas baqas min marxoon akka afurtuu akkan goonee fi yaa anillee sanumaaf yaadee fiiti obboleessi keenya marxoo ittiin guddadhe naan cinqaminaa jedheera waan ta'eef isa beeka dhiifnee ni jirra. شو نجمع شو دي Ibsaayyee ineenis atti xaraam wayii sargik laayii magganyata falligaalawu jetti asii. ሰምታችኋል ማይ ፋሚሊዎቼ በሙሉ ተጠርታችኋል። የሰርጉ ወረቀት ሊደርሳችሁ አይገባም። ይኸው ጥሪያችንን እንደዚህ ነው የምናመለክታችሁ ተብላችኋል። ተኔርተን ወሪ hordoftoota ibsishaa maakii taatan marti keessanuu waraqaa sargii malee dhufuun isinii fayyamameera waamamtanii jirtanii إن شاء الله akkan. Waan inshaallah daadaa waan guyyaayyuu qabde si haa baran. وياك عبد الله وربي تنسقهم بيت بر Akkas waan saniin beektu. لو أنا قرأت ياد قالوا ربي تنسقها إن شاء الله ويا سيد إن شاء الله ما نتعلم ربي أكفرني نورك عند ورا إن شاء الله يلا يس جسمي تيار እና እኔ ምኑ ነኝ? ምን አውቃለሁ ዳዳ እኔ فرنجي لفكا هار كساليس فرنجي تكا قردين بيتو takka faranjii yoo margaan saahibii yoo so faranjii argee birrii naa kenn give money jedhaan yan. يوكي قراجة بايدي يوكي Gurraachi simbira jira malee. سودا كان على إيدي أسرع ونو نجار بكاس سود مال ون مرتينو أم قلالين كلين سود ما نتاعنا ምን ብዬ ነው የምነግረው? የት እየሰራ እንደሆነ ንገረው። ምንድን ነው የምነግረው? አማርኛ በትክክል ጻፍ እንዳነበልህ ከፈለክ፣ ያለበለዛ በኦሮምኛ ጻፍ በለመድከው። ኦኬ ንገረው ናንጀራ ዋኒ ነትንም ነው ፊ የት እንደሰራ አይ ዶንት ኖ የት እንደሰራ እንደሆነ ንገረው። እንጅሩ በር ወነከና የት እየሰራ እንደሆነ ንገረው። ጋፊ ፈካታይ የት እየሰራ እንደሆነ ንገረው ያ يدي الناس يدي يساتك دلقاء ኦኬ ኤሰቲ ጎታ وأنا مثلا سيمبيز من يورو تاني አከን ጉያ ሙረሜ iddoon isin beeksifamu yookiin Ameerikaa ta'uu danda'a yookiin Dubaay ta'uu danda'a bakka tamalkaachiin isaa itti baay'atu ta'a jedhamee waan yaadamuuf yookiin biyya haadha abbaa isaa ta'uu danda'a hin beekamu. Sorayko thanks so much gara toy bareedu Ibsitti fiichariin kee eessa jiraachuudha like Oromia wallahi wallahi okay antakkaa yaadeen beekuu dhageette waan kana. really ma I think miyamba ore ma itne ke utuwa miyamba tiramtia sanimbe kamu garu ammo sorry thanks so much bareedu wallahi Nairobi fili jedhini baalee ta'uu qabaa. Oromiyaa jedhee like Oromiyaa keessa bootaa nan marradhuun bakka walumaa galatti Oromiyaadha jedhe obboleessi keenya fiichariin isaa. inshallah Inshaallah rabbi aadaa muraada keessi haa guutu malee. Ozagi Wayya habiibi. thanks so much bro Ayya habiibi galatoomni shukran zorri ofirraa taftaate. abshir السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته أكم نجا إلما هندم تكيسانو شبكة كيسر رئيسي شبكة كيمال تجاز ما كده welcome بريدو thank you so much warroon jaalatan jechuudha. Warroonni geemii taphsiisuu barbaadan keessa geemii taphadhuu ibsa. Si taphisa. Tapha beedasaa tapha sadarkaa eegate. Riikardii asiin dura ijoolleen ta'in caccabdisan san caala cabsuu dandeettaa tapha bareeda isaa taphadhuu naan jedha. Jennaan ishii rakkoon hin jiru hin taphadhaa jedhee accept godhe. Erga tapha kana ishii hin taphadha jedhee fudhadhee dhufee booda dubbiin akka hin taane taate warri miidiyaa kun akkuma beektan waan kana irraa waan akkanaa namni akkuma ofii nama waan se'uuf namni akkana yaada akkas yaada jedhee waan hin yaadiniif asuma irratti akkuma beekataa marii goonee haasaa ture. Innaa maal isin fakkaate? Awwala warroonni si taphsiisnaa taphadhu. warroonni na jaalattan si waliin jirra. Giftaroonni akkasuma warroonni taphabii warroonni na jaalattan hundumti keessanuu kabajaa fi jaalala guddaa isinii qaba. Yoomiyyuu jechuudha. Thank you so much. Baay'ee naa galatooma. Naa ulfaadha. Isiniin jechuu barbaada duratti dursee. Sababni geemii kana taphachuu hin barbaanneef sababa ani maakiin walitti dabalamuu deemnuuf. Geemii gara biratti akka itti hiikkatan like geemii taphatee fuudhuuf. Geemii sababa geemii kadhatee itti fuunee geemiidhaan jettara fuudhee garasitti namni hiikkatuuf deemnaan dhaabee jechuu geemii kana taphachuu hin taphadhu. Ana akkuma nama kamiin nama hojjetee jiraatu waan kamiyyuu nama godhuu danda'u nama akka fedhetti maakii takkatti miti akka fedhetti jechuudha. Sargii fedhe wallaahi ka Oromoon asiin dura takkaan godhee fuudhuu danda'udha jechuudha. Biyya Faranjiira waraqaa qaba dalagadhee jiraadha jechuudha. Waggaa lamoonni na balleesse iyyuu sababa hojiitiif miidiyaa dhiisee bade. Waggaa lama booda yeroo argannaan galagalaan nuuf akka hojii kiyya hojjedha. Innaa saniifiu geemii kana akka hin taphan akka dhiisuu barbaadu isinitti himuu barbaada asuma. Isinin jechuu barbaade waan namni booda akka waan badaa akkasii irraa haasa'u barbaadu. Wannan isin gaafanu tokko achi warroota geemaadha si taphsiisnatti warroonni jaalattan guyyaan keenya inshaallah gaafa dhufee gaafa guyyaa sanirra geenyetti akka dhaabattanii nu ilaaltanii nu gammaddan harka bichaa nu dho'itan barbaada. Qarqaarsa biraa irraa waan biraa irraa tokkochaan barbaadu jechuudha. Isiniin jechuu barbaada. Innaa kanaaf sababa kanaaf geemii kana hin taphadhu. Dhiisuu barbaada. Asumaan beekaa isiniin jedha. Maakishaa faa godhee wallaahi balaabi. Dhaiba kiyyaan faa godhee aan tokkochi jechuu sargii hin barbaadu. Akkasiin barbaaddetti waan barbaadde godhee si agarsiisuu waan barbaaduuf geemii taphachuu hin barbaadu. Isiniin jechuu barbaada. Kanuma haasa'uu fi akkasin naa beekaa. Isiniin jedha. Geemii silaa taphaadhe natti tola. Oromiyaa kan thank you so much galatoomi bareeddu. Natti tola. Geemii akkan itti ilaaletti hin taphadhadhee awwalallee akka ilaaletti just riikardii cabsee viiyuu kiyya ol kaasee akka namni bartiinu bakka an jiraame normaal sa'u akkuma nama normaala kamittuu geemii taphadhee riikardii kiyya cabsee bareechee akkana jedhee wannoo jechuuf malee akkas na harkaa yaadanii maali jedhee waan yaadaniif soo hin beekan. Garas dubbiin dhufnaan dhiisuu barbaade. Kanaafuu yaa Oromootii
akkasi keessaa baanii akkasitti dhiifne isiniin jedha. Thank you guys, hundumti keessan.